Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa qaroo miidiyaa irraa oduusaa kanaaf qabanne isinitti himnaa hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeerra. Guyyaa wiixataa mana murtiitii mirga wabiin kan argatan obbo Taayyee Danda'aa mana hidhaatii akka hin baane beekame. Akka murtee mana murtichaatti wiixata darbe waaree booda mana hidhaatii bahuu kan qaban obbo Taayyee Danda'aa hanga ammaatti hiikamuu dhabuun isaa beekameera. Maatiin obbo Taayyee Danda'aa adeemsa guutuu hidhamichi akka hidhaa hiikamu hayyamu xumuranii manni hidhaa hidhamtoota hidhaa ture garuu xalayaan obbo Taayyee akka hiikamuuf ajaju kan deebii kennameef akka hin hiikamneef guyyaa irratti dogoggorri uumameera jechuun sababa dhiheesseera jedhame. Itoophiyaa fi Paakistaan tumsa damee aviyeeshinii qaban cimsuuf walii galan. Itoophiyaa fi Paakistaan tumsa damee aviyeeshinii qaban caalmatti cimsuuf walii galtee mallatteessaniiru. Paakistaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Dr. Jamaal Bakarii fi ministeerri aviyeeshinii federaalaa Paakistaanitti waamama dhaabbiin Ahisan Alii Maangiin dhimmoota biyyaalessaa irratti mari'ataniiru. Tumsa damee aviyeeshinii qaban babal'isuuf hariiroo waloo biyyoota lamaanii caalmatti cimsuu irrattis walii galaniiru. Kantiibaa Adaanech Abeebee qondaala waraana bilisummaa Oromoo Sanyii Nagaasaa simatan. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee jila qondaala waraana bilisummaa Oromoo mootummaan waliigaltee araaraa mallatteessan Jaal Sanyii Nagaasaatiin durfamu simatan. Jilli erga hojiilee misooma magaalaa Finfinnee daawwatee booda godaanbaa yaadannoo injifannoo Adwaatti kantiibaa Adaanech Abeebee waliin marii godheera. Aadde Adaanech hooggantoota kanneen simachuun ergaa baga nagahaan dhuftanii dabarfataniiru. Jaal Sanyii Nagaasaan gama isaatiin simannaa taasifameef galateeffachuun miidhaa fi gadadoo uummata irra gahaa jiru hambisuuf daandii nageenyaa filachuu isaanii ragaan waajjira koominikeeshinii magaalaa Finfinnee irraa argame ni mul'isa. Waliigalteen mootummaa naannoo Oromiyaa fi hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo duraanii Jaal Sanyii Nagaasaa gidduutti taasifame kan mallattaa'e dhuma torbee darbe yoo ta'u Jaal Sanyiin uummata Oromoo biratti galateeffatamaadha. Komishiniin Gamtaa Afrikaa adeemsa hidhattoota duraanii deebisanii ijaaruuf hojjetamaa jiru deeggaruu kan itti fufu ta'uu ibse. Komishiniin haaromsa biyyaalessaa fi Komishiniin Gamtaa Afrikaa raawwii hojii hidhattoota duraanii deebisanii dhaabuu fi gara hawaasaatti makamuu irratti mari'ataniiru. Adeemsicha milkiin xumuruuf gufuulee mudachuu danda'an maqsuuf mariin gamticha waliin geggeeffamu Komishinarri Komishinii haaromsa biyyaalessaa Tamasgeen Xilahuun ibsaniiru. Dandeettii giddugala simannaa guddisuu qabeenya biyya keessaa fi biyya alaa walitti qabuu fi adeemsa deebisanii dhaabuu saffisiisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. Naannoo Tigraayitti hanga baatii gurraandhalaatti hidhattoota 75,000 hojii deebisanii dhaabuu xumuruuf hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Komishiniin Gamtaa Afrikaa akkaataa waliigaltee Piriitooriyaan deeggarsa taasisu cimsee kan itti fufu ta'uu bakka bu'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Jaslaayin Nahimaanaan himaniiru. Manni maree waloo paartilee siyaasaa ajandaa komishinii marii biyyaalessaa kenne. Manni maree waloo paartilee siyaasaa ajandaa isaaf furmaata biyyaaf ta'a jedhu irratti mari'achuun kan waloo taasisuun komishinii marii biyyaalessaatti dabarsee kenneera. Komishiniin marii biyyaalessaa ajandaalee marii paartilee siyaasaa Itoophiyaa irraa dhihaatan harka fuudheera. Komishinarri ol'aanaan komishinichaa Piroofeesar Masfiin Ar'ayaan sirna wal harkaa fuudhinsaa irratti haasaa taasisaniin komishinichi hanga ammaatti naannolee 9 fi bulchiinsa magaalaa lamaatti hojii ajandaa walitti qabuu milkaa'inaan xumureera jedhan. Har'a ammoo paartilee siyaasaa Itoophiyaa irraa ajandaa dhihaate akka fudhatan ibsaniiru. Haaluma kanaan sirni wal harkaa fuudhinsa ajandaa marii biyyaalessaa raawwateera. Muddee 5 bara 2017 irraa eegalee Oromiyaatti hirmaattonni marii biyyaalessaa 7,700 aanaa 350 irraa walitti bu'an ni geggeeffama. Naannoo Amaaraa fi Tigraayittis haaluma wal fakkaatuun akka haalli mijaa'aan argameen hojii komishinichaa geggeessuuf komishinichi qophii ta'uu ibseera. Walitti qabaan mana maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa obbo Salamoon Ayyala gama isaaniitiin paartileen siyaasaa ajandaa isaanii mari'achuudhaan kan waloo taasisuun dhimmoota ijoo torbanii fi garee 64 komishinichaaf dhiyeessuu dubbatan. Gara fuulduraatti nageenyaa fi dimokiraasii mirkaneessuuf komishiniin marii biyyaalessaa waliin hojjechuun kan itti fufu ta'uu dubbataniiru. Aanga'aan godina Haadiyyaa duraanii mana hidhaatii miliquun dhabame. Naannoo giddugaleessa Itoophiyaa godina Haadiyyaatti hoogganaa waajjira faayinaansii fi misooma diinagdee kan turan obbo Xilahuun Mollaa yakka aangoo seeraan alaa fayyadamuun shakkamanii fi buufata poolisiitti to'annoo jala turan kaleessa miliquun isaa ibsameera. Obbo Xilahuun yakka malaammaltummaan shakkamanii qajeelcha poolisii godina Haadiyyaa keessa hidhamanii kan turan yoo ta'u sadaasa 8 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala naannoo sa'a 2tti buufata tursiisa hidhamtoota kana keessaa miliquun qajeelcha poolisii godinichaa beeksise. Miseensota poolisii guyyaa sana eegumsa irra turan to'annoo jala oolchuun seeraan akka gaafataman taasifameera.
Ajajaan poolisii godina Haadiyyaa Inspektar Tashoomaa Batisoo namni kamuu seera jalaa miliquu akka hin dandeenye ibsuun namni balleessaa ta'ee fi yakkaan shakkamu hunduu seeratti akka dhihaatu poolisiin hordoffii cimaa irra akka jiru ibsaniiru. Poolisiin aangaa godinichaa mana hidhaatii miliqe to'annoo jala oolchuuf namoota shakkamanitti dhihoo ta'anis qorachaa akka jiruu fi hanga ammaatti garuu ragaan argame tokko akka hin jirre ibseera. Dureeyyiin Saawud Arabiyaa Ambaasaadder Misgaanuu Argaa waliin mari'atan. Dureeyyiin Saawud Arabiyaa haala mijataa riiformii diinagdee Itoophiyaa uumametti fayyadamuun daldalaa fi investimentii gochuuf waamicha taasifameef ministeera deetaa ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Misgaanuu Argaa waliin marii taasisaniiru. Ambaasaadder Misgaanuun pirezidaantii Federeeshinii Daldala Saawud Arabiyaa Muhammad bin Mujaab Al-Huwaazii fi hooggantoota abbaa taayitaa daldala alaa Saawudii waliin mari'ataniiru. Fooramiin biizinasii Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaa Finfinneetti taa'amee tumsa diinagdee biyyoota lamaan gidduu jiru cimsuuf bu'aa ba'e ta'eera jechuun Ambaasaadder Misgaanuun dubbataniiru. Riiformiin diinagdee Itoophiyaa hojjechaa jirtu daldala alaa fi investimentiif haala mijataa uumuuf kan dandeessisu ta'us dubbataniiru. Dureeyyiin Saawud Arabiyaa haala mijataa uumameef fayyadamuun Itoophiyaatti daldala investimentii irratti hirmaachuuf waamicha taasifameef gochatti jijjiiraa jiru. Miseensonni garee jila Saawud Arabiyaa naannicha irratti hirmaatan daawwannichi agarsiiftuu hariiroo seena qabeessa tarsiimoo biyyoota lamaaniiti jechuun dubbataniiru. Malaammaltummaa fi hojimaata badaa ittisuuf ogeeyyii gahumsa qabanii fi si'atoo ta'an uumuun hojii murteessaadha jedhame. Malaammaltummaa fi hojimaata badaa dursanii ittisuuf ogeeyyii gahumsa qabanii fi si'atoo ta'an uumuun hojii murteessaa ta'uu ministeerri deetaan ministeera daldalaa fi walitti qabaa hidhamiinsa naannawaa Dr. Abdulkariim Muluu beeksisan. Naamusa hooggansa milkaa'ina dhaabbataa fi mata duree jedhuun leenjiin ijaarsa naamusaa fi malaammaltummaa ittisuu irratti xiyyeeffate hooggantoota ministeera daldalaa fi walitti hidheensa naannawaaf kennamaa jira. Waltajjii kanarratti kan argaman ministeerri deetaan ministeera daldalaa fi walitti dhufeenya naannawaa Dr. Abdulkariim Muluu malaammaltummaa fi hojimaata badaa irratti qabsaa'uun qabeenya hooggansa ol'aanaa ta'uu himeera. Malaammaltummaa fi hojimaata badaa ittisuuf dhaabbileen sirnaa fi adeemsa iftoominaa itti gaafatamummaa qabu ijaaruu irratti xiyyeeffatanii hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Malaammaltummaan lammiilee tajaajila haqa qabeessa akka hin arganne taasisuun cinatti guddina biyyaa irratti miidhaa inni geessisu ol'aanaa ta'uu eeraniiru. Itti aanaan komishiinichaa komishiinii naamusaa fi farra malaammaltummaa obbo Fiqaaduu Sabbooqaa gama isaaniitiin hojimaata badaa ittisuu fi sanadoonni adda addaa 26 qophaa'uun leenjiin kennamaa jiraachuu dubbataniiru. Leenjiin ministeera daldalaa fi naannawaa qophaa'e kun qorannoo irratti hundaa'ee akkasumas saaxilamummaa malaammaltummaaf ministeerichi qabu ilaalcha keessa galchuun hooggantoota hojiif kan kennaman ta'uu dubbataniiru. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun keenya kumatti fufetti jira gara oduu biyya alaatti sin dabarsina. Namiibiyaan filannoo falmisiisaa booda pirezidaantii dubartii jalqabaaf filatte. Biyya Afrikaa Namiibiyaan filannoo falmisiisaa ta'e torbee darbe erga geggeessitee booda Neetumbo Naandiin Hidaayeet Waahiin pirezidaantii dubartii jalqabaa gochuun filatameera. Neetumboon paartii uummattoota kibbaa lixa Afrikaa kan waggoota dheeraaf aangoo irra jiru irraa dorgomeen sagalee 57 argachuun pirezidaantii jalqabaa Namiibiyaa ta'uun yoo filataman morkataa isaanii cimaa kan ture Penduleenii Ittula sagalee 26 argachuun komishiiniin filannoo biyyattii ifoomseera. Neetumboon baatii gurraandhalaa darbe irraa eegalee itti aanaa pirezidaantii ta'uun tajaajilaa kan turan yoo ta'u jaarraa walakkaa kan ta'uuf mana hojii mootummaa keessatti hojjetaa turaniiru. Bu'aa sagalee kenname hordofuun Penduleeniin paartii isaanii bu'aa filannoo kenname akka hin fudhanne ibsaniiru. Kanarraa kan ka'e paartileen mormitoota harki caalaan isaanii bu'aa filannoo akka hin fudhanne magaalaa guddoo Windoo keessatti ba'uun mormii isaanii dhageessisaa jiru. Biyyattiin bara faranjoota 1990 bilisummaa ishee erga gonfattee eegalee paartiin amma injifate kanatu aangoo irra jira. Baayiden daawwannaa Afrikaa isaanii jalqabaa Angoolaa galaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa Angoolaa daawwatan ta'uunis seenaa galmeessaniiru. Pirezidaantiin aangoo isaanii xumuramaa jiru kun pirezidaantii Angoolaa Jaawoo waliin dhimma nageenyaa daldalaa irratti mari'ataniiru. Mootummaan Ameerikaa daandii baaburaa kiiloomeetira 1,300 dheeratuu fi Angoolaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo waliin wal qunnamsiisuu deeggaraa jira. Daawwannaan biyya boba'aan badhaatetti taasifame kun qaama US diinagdee fi investimentii Afrikaa irratti xiyyeeffatu ta'uu agarsiisa jedhame. Xiinxaltoonni kun dhiibbaa Chaayinaa qolachuuf yaadameeti jechuunis yaada isaanii kennaa jiru. Angoolaan erga walabummaa ishee gonfattee booda Chaayinaa fi Raashiyaa waliin hariiroo jabaa ijaarrattee jirti. Pirezidaantiin amma Angoolaa irra jiranii fi bara 2017tti aangoo fudhatan garuu hariiroon isaanii biyyoota lixaa waliin cimsataa jiru. Baayiden biyyattii daawwachuuf murteessuun isaanii kanarraa madduu mala jechuun xiinxaltoonni garaagaraa dubbataa jiru.
Pirezidaantiin US muuziyeemii gabrummaa Angoolaa keessa jiru daawwatuu jalqabe jedhameera. Namoonni miiliyoona 4 caalaa daldala gabrummaan naannawa Afrikaa kanaa gara Ameerikaatti geeffamuun isaanii ni yaadatama. Asaad Sooriyaa waan itti dhufe irraa ittisuuf waadaa galan. Loltoonni finciltoota naannawa ijoo Aleeppoo dhuunfachuu isaanii viidiyoo toora intarneetii irratti qooduu akkuma jalqabaniin sa'aatii muraasa booda Pirezidaanti Bashiir al-Asaad humnoota farra mootummaa kanneen irratti dheekkamsa cimaa akka fudhatan waadaa galaniiru. Pirezidaantiin Sooriyaa shororkeessitoota hundaa fi deeggartoota isaanii fuulduratti tasgabbii fi walabummaa daangaa Sooriyaa eegsisuuf dhaadataniiru. Biyyattiin deeggarsa michootaa fi hiriyoota ishee waliin ta'uudhaan haleellaa shororkeessummaa hammam cimaa ta'ullee injifachuu fi dhabamsiisuuf dandeettii qabdi jechuun waajjirri isaanii ibsa baaseera. Akka yaada isaaniitti wal waraanni biyyattii keessatti geggeeffamuun namoota gara walakkaa miiliyoonaa ta'an lubbuu dhabamsiisee erga mootummaan Asaad hiriira deeggartoota diimokiraasii irratti tarkaanfii gara jabinnaan fudhateen booda bara 2011 keessa kan jalqabedha. Dhumarratti oduu dinqisiisoo isinitti himna. Dubartiin dhugdee konkolaataa ooftee misirroo ajjeesuu amanti. Dubartiin lammii Ameerikaa dhugdee konkolaataa osoo ooftuu akka tasaa misirroo reefuu cidha raawwate ajjeesuu amanteerti. Dubartiin ajjeefamte erga cidha godhattee reefuu sa'aatii muraasa booda kan duute jedhameera. Qorannoon dhiigaa yakkamtuuf galgala balaan dhaqqabe taasifameen daangaan dhugdee oofuu hin qabne dachaa 3 caalee argamuu isaa qondaaltonni biyyattii ibsaniiru. Dubartii kanas hidhaa waggaa 25 itti murtaa'edha. Balaan kun waggaa dura US kutaa bulchiinsa Kaarolaayinaatti kan mudate yoo ta'u, dubartiin kun waggaa 25 mana hidhaa keessatti kan dabarsitu ta'a jedhameera. Oduu dinqisiisoo birootiin Chaayinaa yuunivarsiitiiwwanii fi kolleejjiiwwan keessatti jaalala barsiisuuf murtee dabarsite. Beejing murtoon kun lammiilee jaalala gaa'elaa fi maatii isaanii irratti ilaalcha akka qabaatan jajjabeessuuf akka ta'e yaadachiifteerti. Chaayinaan waggaa lammataaf walitti aansuun lakkoofsi uummata ishee bara 2023 erga hir'atee booda daa'imman hidhattoota gaa'elaa dargaggootaaf hawwata akka ta'uuf karoorri addaa qophaa'ee jira jedhan. Biyyattiin baay'ina uummataa biiliyoona 1.4 qabaachuun addunyaa irraa sadarkaa lammaffaa ta'us sadarkaa dhaloota ishee hir'achaa kan jiru yoo ta'u, lakkoofsi lammiilee dulloomanii saffisaan dabalaa jiraachuu himama. Sababa dimoogiraafii kanaan rakkoon imaammataa mudachuu fi balaa irraa kan jiru Beejing rakkoon kun diinagdee fi haala waliigala biyyaalessaa irratti dhiibbaa uumuu akka danda'u tilmaamameera. Barattoonni koolleejjii sadarkaa dhaloota biyyattii fooyyessuu keessatti gahee olaanaa taphatu jedhamee eeggamu fedhiin gaa'elaa fi jaalala gadi aanaa akka qabaatan dubbatameera. Kana jijjiiruuf Chaayinaan imaammata daa'ima tokko keessaa baatee koolleejjiiwwanii fi yuunivarsiitiiwwan keessatti kaka'umsa dargaggoonni ijoollee godhatanii maatii ijaaruuf qaban gadi aanaa jiraachuuf koorsii gaa'elaa fi jaalalaa barsiisuu eegalteerti. Murtoon gaa'ela gaarii fi aadaa ijoollee horachuuf haa murtaa'u malee ogeeyyiin dimoogiraafii fi barnoota jaalalaa jalqabuunsaa ilaalcha dargaggoota Chaayinaa jijjiiruun isaa hin oolu jedhan. Population News akka gabaasetti qorannoo gaggeesseen barattoota koolleejjii Chaayinaa keessaa 57 hariiroo keessa jiraachuu akka hin barbaanne kan mul'isudha. Kanaafis sababni guddaan yeroo jaalalaa fi barnootaaf dabarsan madaaluu waan hin qabneef jaalalaa fi maatii ijaarrachuun dura diinagdeen of fooyyessuu irratti xiyyeeffatanii waan jiraniif jedhama. Barumsi jaalalaa yuunivarsiitiiwwanii fi koolleejjiiwwan barattoota dargaggoota waa'ee haala baay'ina uummataa fi biyyaalessaa gaa'ela haaraa fi yaadrimee dhala godhachuu barsiisuu irratti xiyyeeffatuu danda'u jedhama. Koorsiiwwan kunneenis hubannoo waa'ee gaa'elaa fi dandeettii hariiroo jaalalaa bulchuu isaanii fooyyessuuf isaan kan gargaaru jedhamee eeggama jechuun gabaafameera. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun kennaa ammaaf qabanne kan hangammaatti dhaggeeffattan ture kan isin waliin ture Amiin Shubbiseetii waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.